Duba kamitti galin lamman tana dhiroo maaltu mudate? Dirti khara kana waan heeruman hin qabu. Akkamiin maal nama dhiisanii deeman? Hee maal jette? Intala warreessaati. Intalti harar Sabi ka na budu khanin tu bisa. Sabri qari bakka talaga seenaa seenii moosi. Ona budu khan. Fardi rufu jiraasee nu gurba saayiba kana wari waqti saayiba kana dilagaa miti. Akin sinje. Mama tisana isni bituti. Mama tisana isni bituti. La malak khalas. Malak khalas. Mama tisani kanati. Aketani baban. Malak khana. Masrufa gorat najeti. La akin sinje tirna ye. Malaka yo khan fi deskasa khaya. Akin sinje. Masrufa kha. Mana? Kara mana tivi. Baatila barisin kya? Firra khafala baban je jetteti. Akasiti zairo lagi samti. Ega. Akasi mama khana tana ye. Hayya. Orang mati ya? Mati ya? Muskuda. Mama titasati. Akasini baba? خلاص. حكومة تصدفت. حكومة تصدفت. خلناتي. ما أنا جريني هيا. بابا أنا تقول كويس نجدة. ده أنا كنت هيا جتين هيا. Etenya ballo barzafi kakallo ala shankura ganna may sarganna waqti yo maratu faradu himimsitu korma gobe barodu ori wari ya jibi ya orma morma Talaga. Diro malif malaga kana khaya kut. Maluma khaya diro. Wani da jemsan duga gore de diro. Ani arrain demas kersa. Amma mujabir rake wal kitesir faw. Cuma kut. Debiin gana asitti daume. Hadato ayiyo abako abiyo. Telefonin is chufa ya. Diro deu maf dema. Mereka rumah anda telefon saya secepatnya. Ini telefon saya secepatnya kami minta. Mereka rumah anda. Yum tana kaisa wala gare wal jalane wal fune wal imbeinu biyalu wal imbeinu yom fudel man kana biye galen dikala isa fidena anja warri khanya mereka rumah anda ya rabbi namni asinol dem nan khalas yo kan du ma yo kan hidamu akaminta ya rabbi Mel ma ang kana isa tindi sa dalaga dakan. Kono ma ang kana isa tindi sa dalaga. Akaw man tayar bi dumaila na gargara fe jole na lala. Enju fe na lala jole tanaw. Akamin tayar bi. Rabbumba naga yani man kana kaisa ti adebisu. Ozon ti way wadon kani guya ti way wadu khote. Rabbumba na adebisu. Naman be wana kaisa. Namta kan ka firan ka bon. Ko batija. Kamin tayar bi. Action. Me ka tu gije hula ti chufani brade man kubajira. Jolen. Atau sani kesan. Warar me ajara gemale. Sanya itu zatin, sanya cantu. Atau tidak ada lagi.
Saan tokkottee jirti. Dhiiroon galu warra. Saan meeqa saantu? sun hunda dhiisee bahee halkan guyyaa dahee kunoo baqatu Kamii hin taane eessa kutte dhiiroo? Dhiiroo karaa kana qabatanii. Saayiba isaattiin bilbilaa uume yoo isa bira dhaqaniin gaafadha. Hello. Salaam alaikum. Waalaikum salaam warahmatullahi wabarakatuh. Hadir waysi bira dhufe? Ay, ingalle ilaan maantana. Za'a meeqa deemenni sila dalaga deemeemi? Duba akkamitti ingaliin ilaan maantanaa dhiiroo maaltu mudate? Telefoona isaa bilbiltee laalleeti? Ti bilbilee bar. Telefoonni isaa cufaadha. Cufaadha jaa? Hay, aafichoomee gaanis bilbileetiin gaafadhee akkasitti sit deebisa waan telefoonnaan jiru hubadheeti. Laaleetii yommuu kadar gootees bilbilee bakka inni jiru hubadhee akkasitti si hima. Hayyeetama. Hayyeetti bilbili. Siin eegaa. Hello. Telefoonni isaa cufaadha naan jaaniisi khayruma rabbi haa godhu gaameeti ni dhufe inni nuyi numa eegi xiqqoo. Hayyee. Kana biraas illee. Isa kute dhiiroo. Dhiiroo karaa qabatanii manni nama fakkashuusa. Saa malee dalagaa irraa gala. Jiru dila kana bira. Dhiiroo isuma kun. Yaa rabbi nagaa naa fidu ganama. Dhiiroo ashkaraa karaa qabateef. Hidhaan dhaqanii. ka'ee teenya bal'oo barzaa fi kakalloo alaashan koora gannaa meeysa argannaa Kanallee ala jiru. waati yoo marrattuu Arra guutuu waan gadhagee faradoo Saa himimsitu kana gosa silaa isaan ta'eera saa sittee. kormaa gobee barooduu horii waaree leeduu yaa jiruu biyya ormaa taasisaa nam mormaa akkamiin obsee turaa waaqayyoo muddaa furaa. Adato ajiyo, abako abiyo, kaya nambayo, kaya wakayo. Isinjee. Adato ajiyo, Baabaan keessan jiruuti. abako abiyo, Seenaan siddiise ijoollee dalagatiin deema. kaya nambayo, Waa sitani ijoolleerraa. wakayo. Ya jiru biya kita namorma, akamin obsetra, wakayo mudafra. Mee eenyumatti hindisee biraa deema maanta isaan dalagaatti sina geesse ta'an. Duraan isaa bira jira. Ka'u maanta yaa rabbi. Ummi akkin jee maama tiyya. Akkin jee ummi tiyya. Dalagattiin deemaa. Mataa siraa tolcheetiin akkasi deemaati ummi. Maamaan keessan hin jiru. Yaa dhiirti karaa kanaa waan heeruman hin qabu. Kanneen waan nama dhiisanii deeman. Nabakayo, figa figa raga, boru nanya, kusete dulu.
Mama, me kalasa fidi mama, fidi kalasa. Hat. Ini mayat. Dahir. Ini semuanya. Nah, tuh ya. Orang mahal. Udah. Nanti ya, boleh mesti boleh. Kau bisa radu, tapi kau ni payah, ni baik kau dah. Sama. Anu kau tu. Sila kita kira apa mati? Ya ada sen. Nanti sana kita juga lega. Ini kereta. Ayo. Patah lah. يشجع أولادهم على اللجوء إلى الألعاب المختلفة. Mama. Ayo Ji. Semua fint amas radika. Ayo Ji mama dia. Yalla bye. Kita fitan sekarang mama sen fitan. وعليكم السلام كمي سين Ayo Fayuma kapteni. يامي هاي أنا أكم زلال الوغم Saya alhamdulillah. أكم يولن Faya. أكم زلال يولن تيتون وغم بني Faya kawan. بعمل غيزي تو يسجى يسبودان Aduh satu lagi. Waktu satu namni unjuk. خدمتي يولن تيسي كنت سجرتا Orang sujud. كارمنو كتايو نغرة Kau memang itu sujud. amma gaatuba tariira biyya tanaa tuttan maati akkuma rabbi si godhe gaa akkam taata boo irra si wayyame Kan tahun beku. Mantau wallaalee isaas bakka inni jiru hin dhageenye. ijoollee isa dhiifteeti dalagaa deemu jira Wallaahi ulumaa itti cufeetiin deemu jira bira akkanumatti ulaa itti cufee deemu jira kaayi. Bizeen galilaa ijoolleen beelaan nyaataan hangaan kaayeefis jalaa dhume. geeleen takkaas akkuma kee kanatti jaarsi asii kee gaara kanaan dalagee dhufa jeeni cumaan hafe hidhaa jira ilaamma tariira biyya tanaa tana ajaa'iba Duraan heddumaan dadhagaa biyya kana kanaa tana dhugaa osoo hin turre amma immoo dhugumaan narra geessee irti biyya tanaa akkanuma jirti hunda isaaniiti akkana mush takkaa lama ni ta'a ilmaan sirrii guddifatu teessee. hayyee gaamma haasoyneeti mee keetii waan dhuydisi barbaada haa Baramummaan dhugee manaa bahe. lakkii namni mana namaa dhufe afaan gogogaa namarraan galuutti hafattame Ayyee galatoon. Siira kana. Amma dubbata kan jara kanaa meeqam gootame amma ijoolleenis kophaa mana jirti jette asis kophaateeti Amma itti cufeetiin dhufe ammumaan tanaahu ulaa itti cufeetiin dhufe silaa. gubbaa kana duba biyyi isaanii hooni beektaa ijoollee silaa firraa galchitee akkasitti dalagatta Maalittiin beeka biyya isaanii silaan beeka akkattuun cinqadhu fuudheetiin firaa galchaa. Oommi'eemmii baanan sana katabeetiin silaa. Galchaa ni hun beeku biyya isaanii hin beeku maalummaa isaan beeku. Halas waa takka irraan beeku. iyyaafadhume biyya isaa Eenyuun gaafadha. Namni hundi asitti wal fuudhee waa takka namni takka illee firsaa as keessa hin jiru eenyuun gaafadha jetteeti. Bari silaa warra keenyattuu niin galchaa rakkoo hin qabdu. Laakiin heeruma kiyya sanatu itti nimnee heerumaa niin heerumee hin jennee warra keenya. warra keessan waan takkaa Quban qaban ilmaan hankaan dadhales biyya tana keessa quban qaban. Mee asitti hin galcha amma diqaalaa wanni nuraa dho'isiteef ilmaan kun diqaalaa malee eenyuun naan jaan namni biraa. ammammaa namni sirraa fuudhu hin jiru diqaala jaaniitu waliin dika irratti si ari'anii Aywa. yoo dalagaanis kaa biyya teenya akka ajaa'ibaa jirtillee silaa galtee yoo dalagattillee bareeda garuu ijoollee wajjin namni si fudhatu hin jiru diqaalaa fiddee dhufte jaaniituma si ari'anii Akkasuma tasaanii sanuma akkaan ta'uun beeku waasuma keessatti hin carraaqa dangaa rabbiin isa nagayumaan isaa haa deebisu. kunuunsinii boona ilmaan abbaan bira hin jirre guddisuun biyya tana keessatti ni ulfaata
madrasaa sin harkattu kophaas mana dhiiftee deemuunis ni dhufaatti akkanatti intalti takka ilmaan kophaa mana dhiiftee osoo deemtu mana cabsanii duraatti taphatan akkam gootamee maati ijoollee teetan Akkiin godhu siimu gandaa dalagaa tokkootu kan hin dalagu ture. Koon dalagaa sun bira deebii ilmaan keetis fidadhuu kurfaa xiqqoo tokko naa kannan achittiin galafirraa. intala takka amma dura akkasitti ilmaanii wajjiin galfatanii isii ajjeesan Hee maal jette? Intala warra eessaati? intalti hararguma warra diradhaati akkasitti kunoo ilmaan lamarraa gaagultaati Akkamii ajjeesan? akkasitti intala yaammatanii akkuma kee kan akka ammaa tireef naan jette kanatti fuudhanii ijoollee isiitii wajjiin if bira galchanii intala ajjeesanii isii duutuu fannisanii isiif ajjeeftee jaaniin akka kee kana jaarsi biraa kutee yeroo dheertuu kophaa isii ijoollee guddisuu turte rakkannaan isaan bira galtee akkas godhan. Yaa kana nama godhanii biyya kanatti. Ano duuta na hunda qamanaa gadi hin bowwaa takka irraa quban qabu. Dalagaa kun odeenya kanaan eegale malee dalagumattuu hin jiru duraan. Taate galin ichitti akkamatti rabbi isaa gargaaru warri isaaniitis ni iyyaafannaa gubbaa siraa dhale saniiti akkasi galchita rabbi jee barbaadanii. Yaa keetiin deeme ilmaan kiyyuulaa itti cufeetiin dhufe eega mana cabsanii ijoollee guurratanii itti taphatan jette. Keetiin deema ijoollee xiyya sanitti hin galu mana sanittis mana arabaa sanittis biraa hin dalagaa biraa barbaaddadha malee. Rabbi si yaa'iru dalagaa biraati anilleen eegaaniin baajee ulaarra ge'ate rabbiin si fide yaaduma kana waliif gabaasuudhaaf rabbii wal nu agarsiise ayyee haa galatoomne akkas ijoollees rabbi si haa gargaaru nagaan galii deemu obuu galtanaa bilbili maalirra akka geesse. Ayyee atis oduu yoo dhageesse naa himee warra gaaruma kana ol kuteensa bakka biraa bakka kuteen jiru yoo dhageesse oduu naa himee. Warri gaara kanaa silaa booddeen isaa yookiin hidhuma yookiin Itoophiyaa gad darbuudha wanni biraa hin jirtu. Rabbi nagaa naa deebisu ayyee. Inshaallah rabbi si haa laaffisu. halkan guyyaa kunoo baqattuu